La terra bolla walchisa misracho labsamera uftaan kenyaro ta'era awwalcha keessa samii tolbe mirga baisa ulfinaan ta'e awwalcha keessa samii tolbe mirga baisa ulfinaan ta'e Maaliif barbaadu du'oota keessa hunda raawwata waaqummaan isaa jedhee dubbate ergamaan isaa samii tolba'ee minnoo mirgabbaa isaa jedhee dubbate ergamaan isaa samii tolba'ee minnoo mirgabbaa isaa. Misracho labsamera uftaan kenyaro awwalcha keessa samii tolbe mirga baisa ulfinaan ta'e awwalcha keessa samii tolbe mirga baisa ulfinaan ta'e Maariyaam Magdallaan boroon kaatee awwaalchi duwwaa ta'uu agarte itti mul'ate ergamaan gooftaa innoo ka'eera jedhee mootiin moototaa itti mul'ate ergamaan gooftaa innoo ka'eera jedhee mootiin moototaa misracho labsamera uftaan kenyaro awwalcha keessa samii tolba'e mirga baisa ulfinaan ta'e awwalcha keessa samii tolba'e mirga baisa ulfinaan ta'e duraan dubbate Galiilaa irratti duraan durseetoo bartoota isaatti gammachuu guddaa nuuf labsameera du'a mo'atee gooftaan ka'eera gammachuu guddaa nuuf labsameera du'a mo'atee gooftaan ka'eera misracho labsameera gooftaan kenyaro ka'eera awwalcha keessa samii tolba'e mirga baisa ulfinaan ta'e awwalcha keessa samii tolba'e mirga baisa ulfinaan ta'e. Ameen. Abbaa faarsaa kanaa kan ta'e maqaan waaqa keenyaa kaabaan gadii aksamii galafaatti kan galateeffameedhaaf kan ulfaatanuuf haa ta'u kaasee kan nu jalqabsiise kan xumursiise galanna ta'u abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluu hanga biraatti. Ameen. Ameen, ameen, ameen. Barsiisaa dhiifama hojjennu. Miseejii erganiitti sagaleedhanis aadiyoodhanis nu dhageessisaa jedhu. Maaltu maal ta'e naan galle waan jettan taraa dubbadhaa. Aadiyoodhanis nu dhageessisaa jedhu miseejii. Maal kuni aadiyoo jechaan ikkoo sagalee jechuudha. Viidiyoodhaan erga bahee sagalee dhageessisee waan lamayyoo of keessaa qaba jechaadha waan inni faarfate. Faarfataa lammii eenyu akka ta'e viidiyoodhaan laalaa jirtu sagaleen sunis immoo darbaa jira jechuudha. Kan biraa maal barbaachisa kan kana caalu. Waan hundaafuu faaruu kana
YouTube isaa irratti gadhiiseeras ta'uu danda'a. Waan beeku hin qabu amma ammaatti. YouTube isaa hordofaa. YouTube isaa jalatti haa barreessu. Maqaa YouTube isaa jalatti haa barreessu. YouTube isaa warri YouTube qabdan subscribe gochuudhaan hordofaa fi akkasumas immoo laayikii koomentii jalatti barreessaa YouTube isaa guddisaa fi kana waadaa galuu qabdu. Inni salphaan qarshii ani isin hin baasisne homaa isinittiin ulfaatu YouTube isaa dadhabbii tokko malee follow godhaafi jechuudha. Hundi keessanuu warri YouTube qabdan. Inni tokko kana inni salphaa irraa gara wanni itti deemna jechuudha. Laayikii gootuu fi subscribe gootuu fi koomentii jalatti gootuu sheerii gootuu fi haala akkasiitiin YouTube isaa gargaaruun barbaachisaadha jechaadha. Obbolummaan wal maddii dhaabbachuun ishii salphaa ishii xiqqoo irraa ka'a jechuudha. Maqaa YouTube isaa ammumaa qabee nuu barreessaa. Bu'eera natti fakkaate jala soo jiraate maqaa YouTube isaa barreessaa oo inni ittiin dhagahamne warri maqaa YouTube isaa beektan jalatti barreessaa. Isatti aansuudhaan YouTube isaatti aansuudhaan waa'ee gargaarsa isaarra haasa'aa jirra amma YouTube subscribe gochuudhaan gargaarsi tokkoffaa kanadha. Lammaffaa immoo waan qabdaniin jechuudha. Eeyyama keessaniini maqaa YouTube isaa Yoel jedhee barreesseera kun. Asirratti dhiifama jidduudha seenuu kootiif maqaa Waaqayyootiin dhiifamatti hin gaafa. Rakkoon qabu. Keenya lammiini YouTubein isa jala jira waan ta'eef obboleessi keenya lammiini lakkoofsa tokko nuu barreessitu hundi keessan maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Homaa birriif hin kaffallu. Gargaarsi inni guddaa YouTube kana lammii yeroo lakkoofsa tokko barreesse TikTok isaa jala seentaniin argattu YouTube jedha waan ta'eef hundi keessanuu deemati subscribe godhaati faaruu obboleessa keenya kana ilaalati koottati ilaaleen dhufannu jedha dhugaa na amma sirraa barsiisa isinitti waan ta'eef namni dhaga'ee deemu tokko illee hin jiru matuma keenya irraa wal beekna waan ta'eef hundi keessan deemati faaruu obboleessa keenya kanas dhaggeeffadhaati YouTube illee subscribe godhaati deebi'a dhiifama wajjin. Eshi tole maqaa YouTube isaa jalatti barreessee jira. Screenshotii godhattanii namoonni ammallee isin hin mijanne gizee isin hin mijatu screenshotii sun laaluudhaan seenuudhaan subscribe gootu. Ammumas immoo kallattumaan dhaqee naa danda'ama follow nan godha warri jettan. Ammumayyuu akkuma obboleettiin keenya jette faarfataa lammii TikTokii faarfataa lammii tuquudhaan achi jalatti YouTubein isaa jira jettee nutti himteetti achi jala seenuudhaan maqaa YouTube Yoel Tube jedhama. Follow deebisii fi ijoolleedha follow deebisiitti warri gootanaa kun argaa jira waaqayyo sanaan sirriitti YouTube isaa subscribe gochuufiin barbaachisaadha jechuudha. Tokko kana ergaa inni tokko kanadha YouTube isaa hordofaa haala akkasiitiin gargaarsa waan ta'eef jechuudha. Karaa biraa immoo kanarra immoo cehee immoo namni karaa dandeessan jechuudha. Karaa dandeessan YouTube isaa harruma miti amma YouTube harruma follow gootanii callistanii taa'uu qofa miti. Yeroo yeroodhaan deddeebitanii viidiyoon ni gadhiisu oo hordoftanii malee faayidaan qabu. Guyyuma tokkitti kana follow gootanii bakka dhaabate jechuu miti. Amalli YouTube yeroo yeroodhaan YouTube abbaa hordoftaniif sun seentanii jalatti viidiyoo dhaggeeffachuu koomentii dheeressitanii barreessuu waaqayyo faaruu ergamootaa siyaa dhaggeessisuuttanii waan baay'ee barreessu wanta achirraa hubattan barreessu barbaachisaadha jechaadha. Akkasitti YouTube nan guddatu malee follow goota subscribe dhuma gootanii biraa bakkaana dhaabbate jechuu miti. Kanaafuu haala akkasiitiin obboleessa keenya deeggaruun barbaachisaadha. Gatii isin hin gaafatu homaa wanni hin jedhu jechuudha. Isaaf faayidaa guddaadha. Isiniif garuu waan salphaadha. Kanaafuu haala akkasiitiin obboleessa keenya subscribe YouTube isaa gochuudhaan gargaaraahi. Isatti aansuudhaan immoo waan qabdaniin jecha waadaa galuu ni dandeessu ammas taanaan waan qabdaniin dirqama hin qabu firii taatanii yookiin immoo bilisa taatanii xiqqaadha guddaadha otoo hin jedhiin qarshiis oo ta'e xiqqoorraa kaatanii obboleessa keenya maddii dhaabbachuudhaan YouTube tajaajilli isaa akka guddatuuf isaafillee haamilee akka ta'uuf edaa obbolaan koo maddii jiru jedhee akka jabaatuu fi moraalii yookiin haamilee akka argatee tajaajilaan cimuuf
Maddiitti immoo dhaabbatanii gargaaruun barbaachisaadha jechaadha obboloota keenya. Tajaajila akkasitti isin maddii dhaabbatan obboleessa keenya akkuma beektan yeroo isaa aarsaa godhuudhaan yeroo hunda isin gidduutti argame amma mana amantaarraa barateen barnoota beeku isinii qoodaa jirudha. Akkasumas isinii faarfachaa kan jirudha. Gizee haala akkasiitiin yeroo isaa aarsaa godhe immoo akkasitti argamu. Isin immoo maal gochuu qabdu waan dandeessaniin jechaadha. Inni waan danda'uun isin maddii dhaabbate nutis immoo waan dandeenyuun maddii dhaabbanna jechaadha. Haala akkasiitiin wal jajjabeessuu waan ta'eefi kanaafuu sagantaan ishiin ammaa kun immoo sagantaa gargaarsaati. YouTube subscribe gochuudhaan nan gargaara jettanii waadaa galuudha. Akkasumas immoo qarshiidhaan isoo ta'e jechuudha. Waadaa galuu ni dandeessu jechuudha. Yaada yoo qabaattan itti dabalaa yookiin namni yaada qabdan asirratti.